Yooyaa nageenya dursuu kabajamoo daawwattoota Egeree News Network oduusaa kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduusaa kana waliin ana Beenyaa Gammadaati. Duraan dursaa aangafoota oduu. Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhatuuf Oromiyaa keessa nyaapha qulleessuu cimsee itti fufee jira. Biyya Yemen magaalaa Sana'aatti ilmaan Oromoo waggoota 20 oliif baqattummaan UNHCR jalatti galmaanii jiraatan tibbana waraana kaabaa biyyattii to'atee jiru Huutiin jumlaan mana hidhaatti guuramaa jiraachuun gabaafame. Kanneen jedhan aangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhatuuf Oromiyaa keessa nyaapha qulleessuu cimsee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Baharoo Limmuu jalatti kan argamtu magaalaa Bariisoo seenuun fulbaana 11 bara 2021 irraa eegale lola jabaa waraana mootummaa waliin geggeessan loltoota hedduu ajjeesuun garii ammoo booji'ee guutummaan guututti magaalichaa qabachuun baramee jira. Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo kanaan hawaasi heddumminaan bahee gammachuu isaanii daandii irratti ibsachaa jiraachuun baramee jira. Gama biraan Gujii Bahaa Goorodoolaatti waraanni bilisummaa Oromoo waboon fulbaana 12 bara 2021 magaalaa Harqalloo seenuun waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen hedduu ajjeesuu beeksisee jira. Gujii aanaa Liibanitti waraanni bilisummaa Oromoo Cibran Soddom boruu fulbaana 12 bara 2021 haleellaa waraana mootummaa irratti raawwateen waraanni mootummaa haleellaa irratti raawwatame gara magaalaa Nagalleetti baqachuun isaanis beekamee jira. Magaalaan Nagallee Booranaa gandaa duwwaa tokko araddaa gabaa horiitti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa haleeluun maddeen gabaasanii jiru. Oromiyaa bahaa naannoo magaalaa Harammayaatti waraanni bilisummaa Oromoo sochii jabaa taasisaa jiraachuunis baramee jira. Bahaa Oromiyaa Harammayaatti fincilli diddaa gabrummaa dhoohee jira. Dabalataa oduu kanaatiif Alakkee Jaldeessa. Haramayaatti fincila farra gabroonfataa kan qeerroo Oromootiin dhooheen karaan guddaan Hararii Finfinnee wal qunnamsiisuu cuufamuun dhaadannoo dhageessisaa buluun dhaga'amee jira. Akka maddeen Haramayaa irraa gabaasaniitti fincilli halkan edaa sa'aatii 6tti dhoohe kun olola Taayyee fi Qaadiree Bilxiginnaatti wajiijuun obsa fitachuu qeerroo mul'isuu isaatis jaamee jira. Eeda halkan qixxeetti karaa guddicha Finfinnee Feral qunnamsiisuu irratti ibidda qabsiisuun qeerroon too'attee turuun dhaadannoo jajjabaa dhageessisaa buluunis mirkanaa'ee jira. Karaa biraatiin koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gargaarsi lammiilee nagaa naannoo Tigraay keessa jiraataniif godhamu akka fooyya'uu fi si'aatu qaamoleen hundinuu waan irraa eegamu akka godhan gaafatee jiraachuutu himame. Koomishinichi ibsa sanbata dheengaddaa baase keessatti naannoo Tigraayitti hanqinni midhaan nyaataa fi maallaqaa mudachuu gatiin nyaataa fi meeshaalee biroo akkaan dabaluu fi qaala'insi jireenyaa yaaddessaa ta'uu ibsee jira. Dabalataan dhiheessiin boba'aa fi tajaajilli geejjibaa hanqina waan qabuuf jiraattonni bakkaa bakkatti socho'uun waan jireenyaaf isaan barbaachisu argachuuf rakkataa akka jiran adda baasuu ibsee jira. Jaarmeyaan kun bakkeewwan muraasaatti ibsaan darbee akka jiruu fi rakkoowwan intarneetii jiraatu tajaajilli baankii bakka muraasaatti ajaja qondaaltota mootummaan kennamaa jiraachuunis ifa ta'ee jira. Waraanni naannoo Tigraay kutaalee biyyattii birootti babal'achuun miidhaa lammiilee irraan kan ga'e ta'uu haalli naannoo Tigraay keessa jiru garuu akkaan nama yaaddeessa jedhe gabaase kun.
Biyya Yemen magaalaa Sana'aatti ilmaan Oromoo waggoota 20 oliif baqattummaan UNHCR jalatti galmaanii jiraatan tibbana waraana kaabaa biyyattii to'atee jiru Huutiin jumlaan mana hidhaatti guuramaa jiraachuun gabaafame. Maatiin namoota jalaa hidhamanii UNHCRitti iyyatanus falaa hin arganne jedhani. Biyya Yemen magaalaa Sana'aatti ilmaan Oromoo milishoota Huutii Sana'aa to'atanii jiraniin mana hidhaatti guuramaa jiru. Namoota hidhaman keessaa abbaa biyyaa Abbaa Gadaa namni jedhaman waggaa 20 oliif biyya Yemen jiraatan keessatti argamu. Maatiin hidhamtoota dubbisuuf mana hidhaa Jawaazaat jedhamu deemanis argachuu hin dandeenye. Waraanni karra mana hidhaa eeguu maatii gussee ari'ee jiras jedhan. Akka namoonni itti dhiyeenyaan hordofaa jiran tokko jedhanitti yeroo dhiyootti gara biyyaatti darbamuuf kan jiran ta'us dubbatu. Maatiin hidhamtoota waajjira UNHCR Sana'aatti argamutti iyyatanis falaa hanga yoonaa hin argannes jedhan. Sarbamaa mirgaa namoomaa godaantotaaf baqattoota irratti raawwatu Yemen keessatti hammaataa ta'u Amnesty International baatii amajjii keessa baasuun isaa ni yaadatama. Juuntaan Geenee bilbilaa uummanni dararaa irra ga'u irratti himatu qopheessaa jiraachuu ifoomse. Ammas dabalataa oduu kanaatiif Alakee Jaldeessa. Juuntaan Geenee bilbila uummanni dararaa irra ga'u irratti himatu qopheessee jiraachuutu ifoome. Juntaa waraana Geenee kan torbaan darbe aangoo qabate bilbila kaffaltii malee uummanni dararaa qaamolee nageenyaan irra ga'u itti gabaasuu danda'u qopheessee jiraachuun ifa ta'ee jira. Lakkoofsi bilbilaa kan dararaa qaamolee nageenyaan irra ga'u irratti himatan kun dhibba fayyadamtoota bilbilaa guutummaa Geeneef argamaas jedhamee jira. Kibxata irraa eegalee gartuu addaa qopheessuun sagantaa gorsaa guyyaa 4 turu hundeessuu juntaan kun beeksisee jira. Gartuuleen kun hooggantoota amantaa, gartuulee dhimma hawaasaa, daldaltootaa fi kan biroo of keessatti kan qabatu ta'uunis gabaafamee jira. Kanaan dura juntaan kun adeemsa jijjiiramaa fiduuf waadaa seenee turuun tattaaffirra turuu isaatu himama. Gartuun ergama naannoo lixa Afrikaa ECOWAS jimaata dheengaddaa achi aantuu juntaa kana wajjiin wal arguun pirezidaantiin aangoorraa fonqolche Alfaa Koondeen fayyaa gaarii keessa akka jiran ibsee jiraachuunis gabaafamee jira. Beeksisaa koree qindeessituu ayyaana irreechaa Kaanadaa Torontoo irraa kenname. Ayyaanni irreechaa bara 2021 biyya Kaanadaa magaalaa Torontootti fulbaana 18 geggeeffama. Ayyaana irreechaa kanarratti qophiileen garaagaraa barsiisoof bashannansiisaa hedduun qophaa'ee jira. Sirna irreeffannaa booda iddoon bashannanaa galma dhaalmayaa Oromiyaatti wal geenya. Teessoon 94 Kenhar Drive Toronto bashannana keessatti qooda fudhachuuf dursanii koree qindeessituu biratti galmaa'uun dirqama. Akkasumas namni dursee galmaa'uu barbaadu karaa toora bilbilaa armaa gadiin qunnamuu dandeessu. Koree qindeessituu irreechaa Toronto 416-339-3861 yookaan 416-726 40 bilbiltanii qunnamuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa. Hayyeen kabajamoo daawwattoota Egeree News Network odunsaa kanaaf qabanne isiniif dhiyaanne asirratti goolabnee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana ture ana Beenyaa Gammadaatiin qophii keenya HNN afaan waliin turtii gaarii.